Shamaa jaalatamtoota maatiiwwan keenya miidiyaan kiilolee yeroo maraa odeeffannoo wayitaawaa qabatee kan isiniif dhiyeessudha. Turtiin keessan amma dhuma qophiitti nu waliin haa ta'u. Pireezidaantiin Moqaadishoo rakkina jabduu keessa seenuusaa dhagahamaa jira. Pireezidaantii Moqaadishoo Hasan Mohammed dhimma isa hin ilaallanne keessa seenuun Itoophiyaa waliin walitti bu'uusaan rakkina jabduuf saaxilamuusaa dhagahamee jira. Pireezidaantiin Hasan Sheekh Mohammed naannoo masaraa mootummaa isaallee eeggachuu nama hin dandeenye ta'uusaa fi mootummaa Itoophiyaa irratti olola jibbinsaa facaasaa tureera. Hasan Mohammed osoo dhimma Somaalilaandiif boo'icha isaa dhageessifatu ammas naannoon lama harkaa ba'anii jiru. Kun immoo rakkina cimaan isa bira jiraachuu ibsa. Puuntland yeroo dhiyoo filannoo gaggeessitee akka turte dhagahameera. Yeroo ammaas dabalataan Jubaalaand filannoo gaggeessuun Ahmad Madaabii pireezidaantii gochuun bakka buufatteetti. Kun egaa pireezidaantii Hasan Mohammediif rakkinaa fi salphina cimaadha. Oduu biroon badhaadhinni paartii qormaata alaaf keessaa injifatee fayyadamummaa lammiilee mirkaneessaa jiru ta'uu pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kabaja ayyaana hundeeffamaa waggaa 5ffaa paartii badhaadhinaa akka naannoo Oromiyaa magaalaa Naqamteetti kabajame irratti haasawaa taasisaniiru. Badhaadhinni paartii tarkaanfataa qormaata alaaf keessaa injifatee fayyadamummaa lammiilee mirkaneessaa jirudhaas jedhaniiru. Sabboonummaan dhugaa jechaan osoo hin taane gochaan mirkanaa'uu akka qabu paartiin badhaadhinaa imala waggaa 5 keessatti qabatamaan mirkaneessee jiraachuus ibsaniiru. Nageenya waaressuun badhaadhina galmaan ga'uuf xiyyeeffannaan hojjetamaa akka jiruu fi milkaa'inoota hanga ammaatti galmaa'an caalmaatti itti fufsiisuun mul'ata qabamee dhugoomsuuf ni hojjetamaa jechuunis dubbataniiru. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya qophii guyyaa har'aa asumaan goolabnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.